Yooyyaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadha ashama harka fuunee yooyyaa anaa dhufuu isiniin jecha gaafiif deebii Jawaar Mohammad wajjin godhu deemna. Jawaar Mohammad wajjin akka gaafiif deebii goonu kalee maxxansinee jennaan maal isinii gaafannaa jennaan gaafii hedduuf yaada baay'ee nu barreessanii har'a Jawaar wajjin jirraa. Sagantaa kakkan nu qoqooda facaasaa waliin nu gayaa gara gaafiif deebittu isin geessa naa dhufu Jawaar Mohammad. Naa dhufan anaana. Ayyee. Gaafiif deebii kan keessatti waan kitaaba barreessitee kana hin gaabbuu yookaan ammoo afaan Amaariffaatiin alii tsatsatem afaan Ingilishittillee no regret jedhamee qophaawaa jira. Kan irraa haasa'uu deemna gaafiif deebii keessattuu ammoo karaa miidiyaa hawaasatiin waan hawaasa irra dhufellee waan isaan akka gaafatan barbaadanillee si gaafachuu deema. Gara gaafiif deebitti odoo hin deemne durattuu kitaaba kana dubbisee jira. Kitaaba kana afaan Oromootiin barreessite waan qabsoo keessatti siquunnamee dhaloota kan kee guddinne kan kee waan akkasii hedduu irra tuttuqxee jirta. Kitaabii kun jechuun waan akka meemuwaariitii malee guutumaa guutulleetti waan ati jirtu cufaayyuu kaa ibsu ka siyaasa lalaaf kaa'ullee miti. Wanni ansiin jechuu barbaadu kitaaba kana barreessuu fi ka jalqaba odoo gara gaafittuu hin deemne hedduu si galateeffachuu barbaada. Hedduu si galateeffadha. Afaan Oromootiin akkanatti wa barreessuun afaan Oromootiin seena laf kaayuun afaan kanaa fi fedhii jaalala guddinna afaan kanaatiin waan ati qabdu garsiisa kanaaf guddoo si galateeffadhaa jedhee yaada. Ani barruu hagas gahu nama seenaa ofii siyaasaa barreessee yoo jiraate hedduu yaadadhu. Kan kee kun jechuun hogbarruu afaan Oromootiif iyyuu gumaacha guddaa godha. Afaan Amaariffaallee afaan Oromootiin wal qixxee beekta. Siyaasa Itoophiyaa keessa namni of gurguruuf afaan Amaariffaa dubbachuu yookaan barreessuu filata afaan Oromootiin dursa fiddee afaan Amaariffaatti irra hiikamuun waan akka malee na gammachiisee ani itti mirqaanu keessa waan tokko jechuudha. Waan tokko kanaan durallee kaatinatti haasoftee kitaaballee keessattuu barreessee hin jaalladhu keessa barumsaaf gaafa biyya Singaappoor dhaqxe biyya maappii irrattuu barbaadde kitaaba keessa dhabde achi dhaqxee afaan haadhufiitiin yookaan ammoo daa'imni tokko afaan ofiitiin barachuuf mirgi qabaa waan jedhu ture. Si barnoota afaan Amaariffaatiif si qopheessanii diddee afaan Oromoo naa fidaa jetti. An kitaaba kan argadhee afaan Oromootiin barreessaa jennaan bakka san deemee barbaaduufi ture gaafii kanaaf illee na gargaara. Wanni sun ammoo jette yoo barreessitu jireenyi kan kee ka ijoollummaa san keessattuu wallaansoo gootee injifannoo mi'ooftuu argatte ka jalqaba gubbaattuu akka argamu dubbatta. Afaan Oromootiin baradhaa malee afaan Oromootiin alattuu afaan Amaariffaatiin hin baradhu afaanii kiyyiin jechuun afaan Oromootiin jette falmatte. Falmi guddaa keessa baatee afaan Oromootiin barattee har'a kitaaba kanallee Oromoon barreessite immoo waan sun irraa jalqabnee haasofnuti. Namni hedduun waan kan waan hin beekne. Ana afaan lachuu wal qixa dubbadhe beeki. Afaan Oromollee afaan Amaarinyallee walumaa qixa dubbadha. Kitaaba keessa agartee afaan Amaarinya mana barnoota keessi baradhe. Irraa kaasee guddoo jaalladhas guddoo dubbadhas guddoo barreessas afaan garuu beektaa waan barreessan waan dubbisan qofaa miti. Afaan qaama qabsooti qaama eenyummaa keetiiti. Warra ijoollummaan sabboonummaan qaran keessaan qubee afaan Oromoo mana barnootatti miti baradhe. Ijoollee hoboo jala baradhe. Isaan qubee qaruu barsiisaniif daddafee kutaalee duubatti hafe daddabaree kan ta'uu danda'eef. Achirraa barsiisonni yeroo san dhufanillee hedduu nu qaraa turan jechuu afaan Oromoo kun qabsoo meeqan akka dhufe ijoollummaa warra mataa keessa na seeni so qabsoo saniif waan takka tarkaanfachiisuu barbaade garte yeroo nama Singaappoor dhaqu karoora afaan Oromoo barachuutti hin dhayne garuu waan achi dhaqu afaan tokko barachuu qaba namni tokko afaan tokko maaster godhuu qaba afaan tokko speeshalaayizii godhuu qaba jedhan ijoollee nama keenya irraa dhuftu maal goota afaan Ingilish ijoollummaa irraa waan barattuuf they can continue with that one. Nu garuu warri afaan Ingilish afaan lammataa nu ta'e afaan dhalootaatiin barachuu qabda. Afaan dhaloota tokko barachuu qabda jechuudha. Afaan first language barachuu qabda. Defaultidhaan Amaarinyatu kennama achitti. Amma gaafiin na dhufe. Afaan Oromootiin afaan dhalootaadha beektaa mother tongueedha. Afaan dhaloota gaafa barsiisa afaan nan danda'a afaan Amaarinya kanallee garuu immoo afaan kee dhaloota afaan Oromoo ta'edha. Kan maali afaan sun hin beeku jaarsi. Afaan keessa moolleedhaan footoon isaa achirra hin jira. Afaan akkana jedhee seenaa itti
literature isaa barruulee isaa argachuu dandeenyaan rakkoon qabu naan jedhe. Achi yuunivarsiitii adda addaa barreessee deebiin gaariin turre positive hin turre. Positive ta'uu dhabuu isaa immoo morka keessa na galchee du'een argama malee. Bakka literature argachuu hin dandeenye kanaafuu afaan amaaraa hin dandeessaa immoo gireediin ka'eedha naan jedhan. Garuu kun qaama qabsooti barachuu hin qaban jedhe. Booda lola dipaartimentii waliin mari'atee dhuunfaa keetiin kitaabota literaachariif ta'uu danda'an argachuu dandeesse ni ayyamna jedhanii. Achi yeroo san kitaabota muraasa jira beektaa afaan oromootiin yeroo san. That's why it's very important namni kenna kitaaba irratti invest godhuu qaba barreessuu irratti. Yeroo san amma warra akka Gaaddisaa Birruu, Dhaabaa Wayyeessaa, Asaffaa Dibaabaa walaloo irratti nam kun dhangaasee yeroo san beeki. Wasanee Bashaa warra akkana ijoollee walitti qabdee naa ergite ijoollee san galchee bifa saniin akkasii baradhee gaafa naa ayyamanii barachuu eegalu. Probably that was one of my happiest day. Wanni qaba jettani booda kana eegamma xiqqoo qabbanee waggaa lamaan dabre kana gaara ba'uu jaalladha. Kilimanjaro moo ba'u there is this feeling gaafa deemtee fiixarra geesse nanga itti ilaalaa deemta hedduu si dadhabsiisa fiixarra wagga geessu there is a sense of accomplishment sin dhagahamu. Yeroo san kaafaan Oromoo san dhagahame. Yeroo afaan Oromootiin barachuu fedha afaanii dhaloota kiyya afaan Amaariffaatiin miti jettu. Afaan kunuu maal akka ta'e hin beekanii turanii yuunivarsiitiitti baratamaa jedhame yuunivarsiitii Finfinnee yoo adeemtu afaan Oromoo warri bilbilan yoo gaafatanii afaan gosaatii yookaan tribal language xiqqeessanii afaan ittiin baratamuu. Tribal language miti literaachariin qabu. Akkas jedhan. Reefu waan akka xiqqoo isaa gargaara malee literaachariin hin jiru jedhanitti jalaadhaan. Kana xiyyeessa galche. Anillee baatee hin barbaadu jedheen. To a level scholarship dhiisuu naawwisiisa beektaa waan keessa dabre yeroo ijoollummaa isaanii sabboonummaan jirti maal jirti beektaa. Sansaniin na dhagahame garuu warri barsiisota illee naa hubatanii wal mari'atanii dura murteessanii jiran afaan amaaraa baradhu jedhanii wal mari'atanii literaachii argachuu dandeessa kitaaba mataa keetiin naan jedhan. Kitaaba ulaagaa ittiin madaalantu jira saniin deemee literaachii haga afaan Oromoo kitaabota afaan Oromoo yeroo san barraa'anii gabaarra jiran. Yeroo san badhoo san gurguramtu beektaa. Beektaa baay'ee deemnee biyya sanii namni arguutti hin jiru malee. This is 2003. Barely what 21 years ago, you know. So yeroo sanitti kitaaba xiqqoo gabaa keessa barbaadanii bitanii kitaaba san qoradhee jechuudha. Wanni biraa namni gariin hin beeku malee Jawaarri gaafa qabsoo karaa nagayaa kana jalqabuyyuu odoo gara ollaa Amaaraa fa keessallee deemee haasawaa jiru kitaaba Jean Sharp tarsimoo qabsoo karaa nagayaa haal ittiin geggeessan afaan Oromootiin hiikte. Dr. Abdul Samad Mohammed Fawajjin taatanii siif ala rifaati. Sunillee irraa dubbanni jechuun afaan Oromootii kana xiyyeeffannaa afaan kana guddoo kennita. Kitaaba kan keessatti ammoo gaafa gara Singapore deemuun duratti Itoophiyaa daawwadhanii gara kaabaa kan isin geessanii warri walloo ka afaan Oromoo haasa'ullee argite ijoollee jaarollee si eebbiste maallaqoo illee kennitee fi bira deemte san. Kammeera dubbar xiqqoo waan afaanii kan guddoo waan fardii barbaachisa waan ta'eef. Walumaa gala ana afaan baay'ee jaaladha. Waa barreessuu, waa dubbisuu hedduu jaaladha. Afaan Oromoo qofa miti, Amaariffaa illee hedduu jaaladha, Ingilish illee hedduu jaaladha beeki. Because there's nothing like reading and writing. Namni keenya dubbisuu illee waan jedhu barreessuu irratti akkuma Itoophiyaatti namni dubbatti afaadha. So writing is the way to make your brain exercise. It's very important. It's like two way. Waggaan dubbiftu I feel like mataa kiyya waggaan dubbisu gar kanatti kan deema. Waggaan barreessuun akkan deema. I can feel it, the machine working. So machine akka physical exercise itti I think you have to make your brain exercise. Anama ijoollee ta'ee beektaa kitaaba keessatti illee bal'ate dheedhiise. Faana afaa barreessa ture dur. Kana ichima jaalalaa kan jedhanii jiru. Galgal kan darba. Mata duree tokko as keessatti eegalu sagantaa san yaadadha sagantaa ichima jaalalaa. Exactly. I should have attributed ichima jaalalaa kan jedhantu jira. Sagantaan tokko immoo jira fakkeenya yeroo lol baadimmee sanii waa'ee qonnaan bulaa xalaa barreessu. Ani hedduu barreessa ture reediyoodhaaf. Barreessuun nam guutuu nam gooti. Kanaaf amma tokko sani gara qabsootti immoo gadhuftu afaan guddisuu qofa osoo hin ta'in namni kee afaan isaa waggaatti haasofte galaaf beeki.
Aga feete fluent yoo taate Yeah. mammaaksa Oromoo afaan Oromootiin namaan galu. Afaan Ingiliziitiin namaan galu. Ingal. Mammaasii Oromoo afaan Oromootiin irra namaa gala. Nama durfaa gaafataman paaltookii maal kana fakkeenya yoo kennu akka kana qonnaan bulaatii yoo yaadate ammoo waa'ee jaarmaa siyaasaa hoggansa jaarmanii siyaasaa akka haraashee fi harqootaatii maal jedhee hoggaa haasa'u kuni nama kee akkasii si hubata. Afaan biraatiin yoo ibsiteef wanni isaa qofa argata dhuka gadi hin seentu. Surri gadi hin seentu superficial ta'a. Waan jedhaniif yoo nam tokko afaan isaatiin afaan dhalootaan itti himte wanni sun qalbii nama onnee nama seentii jira. Yoo ammoo afaan biraatiin kan inni baratan itti himte garmataa deemte hiikkachuu qaba hubachuu qaba guutuu hin argatu hiika waan jedhutu jira. Afaan beekta jechi qofa miti. Dhugaa. Afaan is cultural, psychological. Seenaa eenyummaa. There is deeper. Yaa sammuu hunda qaba. Maaliifii waan connect gootu jira. Akkaataa waa itti ibsitu. Gaalee takkaan him takkaan waa baay'ee himuu dandeetta afaan keetiin. Kanaaf amma hoggaa kitaaba jiin shaarbillee hogga goonu sanuu booda yoo laltema. Barruun beektaa amma barreessa gara peejii gara 40,000ti. I have a collective writing. Wal ijaaramee jira. Yeroo san yaadatte inni guddoo barreessa beeku durra kaase afaan Oromoo hundee barreessa irra caala afaan Oromoo yoo barreessuuf wanni barreesse maaliif genereeshinii keenyaan wal qunnamtii godhuudhaaf to connect at metaphysical level hedduu na gargaari. Ittiin dubbachuullee ittiin barreessuulleen hedduu na gargaari saniif guddoo fedhii irraa qaba. Waanum kan irra deebi'allee jabeessuuf namichi tokko aktivistii warra natiiv Ameerikaanii Kanaadaati. Faranjiin gaaf dhufte aadaa afaan irraa balleessite. Lafee deemtu nu goote aadaa afaan eenyummaa irraa balleessin sun akka atoomik hydrogen bombiitini nu barbadeessanii lafee deemtu nu godhanii afaan malee aadaa malee namni namaa miti waan jedhu dubbatee jira. Waan jiin shaarpii kanaan wal qabatee haala qabsoo karaa nagaa keessattuu gaafii deebii tokko dhiyoo kan dhagahe. Waa'ee jiin shaarpii yoo haasoftuu yuunivarsiitii barattee turte biyya Singaaporillee, Kolombiyaa, Staanfordillee keessattuu barattoota sochii qabsoo nagaa biyya adda addaatiin akka wal agarte muuxannoo qabdu. Ani yeroo atin haasoftu gaafa 2014 sun durallee sirraa beeka. Namattu dhiyoo kana Jawaar waan biyya Araba maalii Misrii sun keessa qooda qabaa jedhee hin dubbanne takka hin dhageenye wanni kun waan isaan hin dhageenyeef soba waan jedhu dhagahe. Kana Jawaar nam beekuttu beeka kan akki beeku ragaa ba'uumi fi asirratti dubbachuun qabdee dubbachuun barbaanne maal jennaan kitaaba jiin shaarp 2008 kitaaba sun gaafate baasta. Yeah, ture jira. I think right after Stanford or akkas falkasi. Wani tokko beekta wanni amma kitaaba kan na barreessise. Waa baay'ee hojjenne. Yaada lama jira sochii qeerroo kanarratti. Tokko akkuma waan tasuma dubbiin kaatee itti deemamee kan jedhu lammaffaa immoo ka hojii keessa dabreewu inni goone. Amma yeroo hin dhaaba'u nam warra mootummaa tokko arge. Anumatti hima beeka akkatti qeerroo gurmeessanii qeerroo ijaaranii akkatti wayyaanii kuffisan. Rakkoo irraan qabu seenaa wal saamurraa ajaan qabuun garuu hojiin qabsoo qeerroon godhame street work qofa osoo hin taane brain work. Qabsoo nagaa yoo itti seene akka carraatti seene kitaaba keessa gartee jirta I think 2005 Stanford dhufe. 2006 waggaa tokko political science odoo baradhu seenaa uummata gurraacha Ameerikaa kana interested ta'e qabsoo isaanii seenaa qabsoo isaanii. Durattu Singapore deemte Singapore irraa Hindi deemte Mahatma Gandhi fa'aa daawwatte. Sun booda maanni fa'aa ka Hindi dhaqee gaalaale. Ka Hindi dhaqeera yeroo Singapore jiru. Qabsoo nagaa qorachuu garuu ka dhaqee 2008 beeki. 2007 irratti 2006 gara dhumaa irratti koorsii African American Studies irratti waa'ee African American struggle. Particularly on Student Non-Violent Coordinating Committee SNCC jedhamu jira ka Stokely Carmichael fa'aa keessa turan yeroo agartee sadarkaa siiniyeeritti Martin Luther King fa'aa Malcolm X fa'aa ture. Sadarkaa dargaggeeyyii immoo barattoonni gurraacha Student Non-Violent Coordinating Committee jedhamu jira. So seenaa kana qorachaa ture Professor Johnny Carson wajjin. Isa wajjin soo baradhu Ben Carson I think maqaan isaa harkaa ollee jaarsa wajjin soo baradhu seenaa qorachuu dhaqe beeki not
mala qabsoo osoo hin ta'in seenaa uummata gurraachi uummanni gurraachi biyya kana akkamitti qabsaa'e ka jedhu. Kana maal godhee waa'ee qabsoo nagaa kana arge. This non-violent resistance ka jedhamu kana. Start to read more. Dubbisa hojii G sharp introduction keessa seenee jechuudha. San booda much more interested taanani gara Indiyaa deeme 2008. Gara Indiyaa deemee Indiyaa qoradhee qabsoo warra Gaandii fa'aa qoradhee deebi'ee dhufee san booda upon graduating 2009 Stanford irraa graduate waggaa godhu DCtti seentarii qabsoo nagaa kanarratti hojjetu jira internship fudhadhee achi taa'e. Seentariin sun immoo facilitate naa godhee gara Eastern Europe yaadatta color revolution, orange revolution, the jasmine revolution maal jedhamu kana. Ijoollee san goote immoo isaan wajjin lived experience hojii isaanii qabsoo keessa isaan baratan qorachaa ture. Kanuma keessa kitaaba Gene Sharp ka hiike Gene Sharp illee qaamaan argee waliin hojjechaa ture. Kan hunda nutti haasawaa baatan hin beekne warri si beeknu. Gaaf dardaraa gaafa rifeensa qabdu. Angaaf sullee rifeensi kiyya akkasuma. Ani moluu tare dhaladhise yaa. Rifeensi guddoo hin qabu. Sigumatti arriin baate sittu. Ani immoo laa'uu jettee xiqqoo ammallee keetillee nama faatu wayii qaqqabina fakkaata. Faatuun hin dhuftu warri malee. Warri immoo laa'uu leeta gaafiif deebiin. Warri mula. Garuu waan afaan Oromoo kan dubbanne gaafiin afaan Oromoo afaan federaalii godha jedhamu. Baceen cartee jirte hin jirtu gaafiin sun. Nama hin gaddisiisu. We have to rethink jechuun amma sunillee dhufa. I think warri amma paartii biyya bulchuu afaan shan afaan federaala goonaa jedhanii carsaa turani. But we have to think beyond that yaaduu qabna. My thinking process amma maal jira? Afaan biyyoota fakkeenyaa fi waa'ee Singapore irra barreessa. Akkaataa itti diversity manage godhanii afaan hundaa afaan maal godhan creativity barbaachisa. Afaan maraanuu namni akka baratu afaan ifiitiin akka baratu. Afaan warra malee afaan biyyoolessaa akka ta'u recognition warra abbaa biyyummaa native isaan waan ta'an kennuudhaaf. English immoo working language godhanii promote gochuu. I think sadarkaa Itoophiyaatti illee namoonni yaadu jiru. Taamiillee mirga kennan. Yes. Sadarkaa Itoophiyaatti amma kan yaadu. English promote gochuun baay'ee barbaachisaadha. Afaan keenya cimsata. Afaan keenya cimsata. Afaan keenyas afaan saboonni afaan isaanii haa cimsatan. Garuu competitive ta'uudhaaf regionally globally competitive ta'uudhaaf English irratti hedduu focus godhuu barbaachisaadha. Maaliif Itoophiyaan biyya nama miliyoona 130ti. Kan keessa harki 75 probably 80% young people umma dargaggeeyyii. Dargaggeeyyii kana economy Itoophiyaa ka Abiy Ahmad daaraa godhe kan dhiise. At the best of it. Humna kana baadhachuu hin danda'u. Population uummanni jechuun keessattuu dargaggeessi kuni yookiin bu'aadha yookiin ba'aadha. Yoo hojiitti oolchite bu'aadha asseetiidha jechuudha. Yoo hojiitti bobbaasuu baatte ba'aadha. Biyya tokko yookiin guddisuu kan danda'a yookiin ajjeesuu danda'a. So we have to export and we are already exporting. Humna namaa export godhu jira. Biyyoota Arabaatiin Oromoon kun qoftu gara miliyoona tokko olii jira. Dubartiin Oromoo tokko kaffaltiin isin biyya Arabaatti argattu ka Keenyatti yoo wal birattuu qaban marroo sadii gadaanadha. Warri afaan Ingilishii waan dubbatu Philippines ammoo Ingilishii san caaluu waan dubbataniif kan Itoophiyaan argattu wayita shan. Exactly. Waan kana baay'ee dugaleessaa illee baay'ee deddeema. Hoogganoota isaaniis illee baay'ee dubbise. An dura waan reesizimii qofa irraa natti fakkaata. Ijoolleen ta'e nama achi deemtu tokko afaan. Lamaffaa skills. Ijoolleen ta'e saana dhiqoo osoo hin baratin achi dhaqu jirti. So nuyi afaan Arabaa, afaan English barsiisuuni very very important. In addition to maal barbaadde mandi marketing sun amma kiloot maal minister jedhan jira amma ka mufariyaat hoggantu. First thing that should have been done, what are the demands? Labor demand in biyyoota Arabaa kuni what is it? Is it health sector irratti moo IT dha moo service kam ka jedhu. Kanarratti wanni ijoollee ogummaaf dandeettii afaanii godhuu irratti hedduu barbaachisaadha. Kanaaf nama English cimsaa deemuu kan hin barbaachisaadha kan hin yaaduu fi globally amma Turbooma ta'uu danda'uuf. the western economies namni dulloomaa deemaa jira. Aging is big problem. Gara China will face the same problem soon. Japan in keessa jirti, Korean achi keessa jirti, Western Europe kana keessa jirti, amma Germany rakkoo keessa jirti. Sooner or later humna namaa barbaadan. Humni namaa barbaadan kuni gara jireenyaattis gara meedisiniittis
ogummaan cime Ogummaa qabeessa fi afaan ka beeku afaan English very important. So I think afaan keenya advocate godhaatuma san cinaadhaan garuu immoo English godhuun tokko globally competitive godha. Lammaffaa masaanummaa biyya keessa jiru kana illee laaffisa. Masaanummaa biyya keessa jiru kana dorgommii wal qixxeessa. Ka Amaariffaa dubbatu, ka afaan Tigree dubbatu, ka Oromoo dubbatuuf dirree dorgommii wal qixxeessa. Anama Singapore kan arge beekta. Singaporetti 1950s 1960s language politics was toxic. Hedduu wal guddaa ture. Liikwaayyii dhufee malee jarra citte. Eega citan booda garuu maal godhanii itti fufe beekta siyaasan afaanii garuu namichi maal godhe afaan hundi wal qixa jedhee English super promote goonaani namu afaan fi malee nu barataa beekta garuu hojii keessa competitive ta'uudhaa fi English immoo abbaan qabu miree isaaniif abbaan hin qabneef kun kiyyaa walii butuun hin hafti jechuudha. So I think Itoophiyaatti illee we have to be very creative and English irratti ni godhu afaanii wal qabatee waan tokko sii dabala. Rakkoo barnootaan Singapore na mudate maal beektaa? Barataa cima ture. Right? Garuu I don't think mana barnootaa keessatti takka paaragraafii tokkollee barreessee hin beeku. An giraamerii beeka malee dubbachuu fi haasawuu na dhibaa jette. Giraamariin beeka? Waa barreessu dubbachuun hin jiru. Ibaman siyaasa keenyallee impaaktii waan wanta fakkaate yoo ilaalu amma. Maaliif waan fudhattu abaacaadhaadha keessaa filadhuudha dhugaa fi kijiba jedhii maali reasoning hin jiru. Singapore dhaqu bakkeen amma Itoophiyaan bal'inni Itoophiyaa let's say kaaree miliyoona tokko jedhe dhuga moo soba jechaa baranne nu. Singaporetti Itoophiyaan kaaree miliyoona tokko dhuga moo soba jedhiiti sababa kee ibsisiin jedha. You see? Sababa kee ibsi I have never done that before. Kabiraa immoo kitaaba hin dubbifta waan barreeffama voluumiin kitaaba tokkitti baranna beekta Itoophiyaatti in high school. One book for the whole year. One book for a week na kennu egalan. You read that, you write book review. Book review barreessa ni assessment goota. So maalifin kan kaasa Itoophiyaatti language education policy keenya namni afaan barreessuuf dubbisuu suruu hin dandeenye. Ijoollee as jirtu olaaltame ijoolleen ta'in biyya kana amma they are incredibly talented. Maaliif dandeettiin afaan waa barreessu dubbisuu kuni jiruu isaanii mararratti dhiibbaa qabaata. Looyer ta'uu yoo barbaadde cimaa taata. Haakim ta'uu yoo danda'atte cimaa taata. Kanaaf riippoortii barreessuu irratti waan adda addaa irratti si cimsa jechuudha. Kanaaf I think barnoota Itoophiyaatu barnoota bakka lama sadiitti adda baasanii I'm not an expert on language garuu for example barnoota afaan Oromoo taate giraamarii kophaa tokko baaftee laseer lugaa jechuudha. Writing kophaa tokko baaftee dubbachuullee kophaa tokko yoo baaftee 3 different lessons doo kenname I think bifa saniin cimsamaa deemuun danda'ama fakkaata. Yaada gaarii anillee waan afaanii kana waan si walii galu jechuudha yeroo hedduu dubbadhaan maastersi gaa baradhu afaan Oromoo akkam afaan hojii mootummaa federaalii tahaa waan jedhu irratti hojjechaa ture. Afaan Oromoo guddachuu qaba sadarkaa afaan Amaariffaallee sadarkaa sunillee walqixxeellee sanii olillee ta'uu danda'a jedhee yaada. Garuu afaan Ingilishii yeroo ammaan tana paaspoortii addunyaa bakka hunda ittiin deemtu. Addunyaa kayyuu adeemtu neersiin Philippines bakki isin hin jirtu sababa afaan Ingiliishitiin addunyaa guutuuf neersii dhiyeessiti. Hindiin addunyaa guutuuf IT dhiyeessiti amma Keenyallee dhiyeessuu jalqabdee jirti. Singapore dorgommii siyaasaa qoxxee afaanii hambisuu afaan Ingilishii gootee har'a amma biyyoonni Arabaa Imaaraat godhattee deemte ilaaltu. Qatar eegidhattee ilaaltu. Bahreen biyyoonni Arabaa Saawudiin dabalatee afaan Arabaa caala. Saudi particularly egaa MBS dhufe booda Saudi irratti greater emphasis on English. Imagine Arabic is maybe what addunyaa afaan lamaffaa sadaffaa guddaa. Sunuu ta'ee osoo jiru greater emphasis maaliif global competition keessatti komii kolonii Ingiliizii irraa qabnu akkoo jiru taa'e it has become matter of fact. Kanaaf kanarra cimsuun dirqama. Akka malee bareeda siladoo waan afaanii kanaayyuu wal dubbachaa oolle waan akka malee nama gammachiisu daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo gaafiif deebiin Jawaari wajjin godhaa jirru itti fufaa waan isin dhaga'u wachuu feetan hedduun akka jirtuun beekaa wanni kullee waan jajjabduu waan taateef irraa dubbachaa jira. Waa'ee kitaaba irraa xiqqoo si gaafadhe achiin dubbatu gara mata dureelee birattu dabarraa. Kitaaba kan barreessuun akkam sirraa fudhate? Bakka fudhatanii yaada dhuman hidhaati. Manidhaa waan ta'eef yeroo jalaa barreessee baasaa ture. Kitaaba lama barreesse beeki. Hin guddata balkii ta'aafi. Paastii irratti waan keessa dabre dura waan keessa dabre barreesse. Sana egaa fixee booda waan gara fuulduraa yaadu. Biyyi suniif uummanni keenya gam diinagdeetiin, gam siyaasaatiin, gama hariiroo hawaasummaa jidduu keenyaaf ollaa wajjiitiin.
diplomaasii security irratti yaadota qabu barreessa ture. Kitaaba hedduu qabna turre achi beektaa. Suura tokko agartee suura televizyiinii bira taa'u tokko waanuma lama qofatu jira achi. Kitaabotaa fi qoricha yeroo sana eega beelaa fa'aa fudhatu turre. It looks like pharmacy and library in one. Waan achirra dubbisaa tureef waan yaada qabu irratti godhe balkii waan ta'an irraa hambise probably next year kaan himma taas. Kutaa lammaffaa. Kitaaba lammaffaa illee ta'uu baatu kitaaba kan amma eega lama adda baasee booda kan akka yaadannootti memoir akka yaadannootti kaa'ee chapter dhumarra akka agarte kaa keessan more in details akka bahu kanneen lafa kaa'ee jira. Irra polish godhaa ture. I think the first manuscript probably gara ji'a sadii akkasitti fixeera fakkaata. Yoona kuma deebi'ee calculate godhu. Ifaajee hagam tokko nama gaafata kitaaba barreessan keessattuu manidhaa ta'anii barreessan. Manidhaa ta'anii barreessuun ifaajeen gaafatu. Waan biraa maal qabdire barreessuu baannaan maraatta. Manidhaa keessa ispoortii hojjechuu baannaan kitaaba dubbisuu baannaan barreessuu baannaan maraatta. So kitaaba manidhaa keessa kitaaba barreessuu barbaade manuma dhaqi. Wanni ifaajeen ni qabu. Soorsii yoo kitaaba serious kitaaba wanni barreessetti kitaaba researchii barreessetti baadde si tulfaata maaliif wanni hin qabdu waabilee hin qabdu. Garuu waan akka yaadannoo keetirraa barreessuu deemtu taate xiqqoo gabarreessite ni ifattami gabbaata. Gabbaatee immoo ni ifatta kaala jirullee ol deebitee teessa. So it's very effective mana hidhattu barreessu. Garuu memoirii ta'uun isaa siin gargarre waabii baay'een barbaaddu waan mataan keessa yaadatu barreessiti malee. Exactly sanii fi nonni godhe. Kaan eegan kitaabota argadheen waa barreessuu eegale malee mana hidhaa keessatti kitaaba yaadannoo ta'in kitaaba biraa barreessuun baay'ee namatti ulfaata. Wanni yaadota kee barreessuu dandeetta fakkeenyaaf gara fuuldura irratti some views opinionii kee barreessuu dandeetta. Asoosama opinion kee illee barreessuu dandeessa. Memoir barreessuu dandeessa. Garuu waan researchii gaafatu hedduun gootu. Wanni garuu biraatti godhuu dandeessu yaada kee barreessite gaafa hidhaa baate immoo waa miilaan irratti hojjetu dandeessa. Memoir ta'uun laafaa naa godhe naaf. Suura kitaabi kun fuula 471 ta'e afaan Oromoo. Afaan Amaaraa kan irra xiqqoo gabbu'a. Yoo kitaaba kan barreessitu mataa keessa barreessite moo daayarii yookaan barreeffamoo yaadannoo qabattee yaadannoo irraa barreessite? Yaadannoo homaan jiru maaliif tokko biraa hidhamee kaan immoo beekta gaafa dhufanii man keessa kattaan. Wanuma waraqaa hidhame lafatti hin dhiifne guutuu fudhatan yaadannoo guutuu fudhatanii kompiitaroota guutuu fudhatanii uumaan qabu ture. Waan jiru hunda matuma keessa barreesse. BBC gubbaarratti yoo dubbattu barbaachisummaa seenaa ofii barreessuu sila warri na duraa barreessan hin dogongoruu waan jettu. Seenaan afaan qabaatee hin barreeffamu yookaan of hin barreessu abbaattu barreessa. Maal nam gorsiti nama Oromoo kaa'oo barreessuu danda'a dargaggeessa Oromoo nama siyaasaa hayyuu walumaa galatti muuxannoo kan kee kanarra waa'ee kitaaba barreessuu waan ati gorsitu kun waan guddaa waan taateef. Oromoonni beektu amma dabbasaa guyyoon qabdu. Nama afoola Oromoo seenaa Oromoo seera Oromoo. Qoma qabatee yaadata dabbasaa akka dur barsiisaa ture. Amma booda nama akkasii qabaachuun guddoo ulfaattu. Maaliif namni keenya duri we are all our society pastoralist or cultural when distract nu godhu hin jiru. Amma kitaaba keessa hin barreessa yoo ilaalte gaafa ijoollummaa amma akka fedhii keenya ilaalanii kawaa dhukkee tolchuu barbaadu nama bira kaan qaban. Nama waa dubbii jaalatu kiyyaa kana jaarolii bira kaan qaban. Maaliif si qaran istooriyaan akka taatuuf story teller akka taatuuf si qopheessan. Amma namni keenya distracted. Maaliif teknooloojiin kun interviin godhee jira hanga baadiyyaa xiqqaatitti namni bilbila roola. Namni keenya odoo itti himteellee qabatee osoo hedduu inni godhin transmit gochuu irratti transmission of history through oral globally challenge guddaa keessa seenaa deemaa jira jechuudha. Barreessuun barbaachisaadha. Wanni annam garuu gorsuu keessatti jaarolii teenya barreessuun ulfaachuu ta'uu danda'a. Yeroo qabaachuu dandeessa waan adda addaa qabaachuu dandeessa. Record it audioodhaan. Sagaleen amma bilbilli laafaa fuudhee waan ijoollummaa irraa kaatee gaafa dhalte irraa inni waraabi. Haa gaaf tokko ijoolleen ta'e abaabuun ta'e akaakuun ta'e barreessuu dandeessi jechuudha. So seenaa ofii kaa'uuni seenaa sana immoo barreessanii kaa'uuni hedduu barbaachisaa. Uummanni kun uummata aadaa guddoo qabu, uummata seenaa ajaa'ibaa qabu, uummata we are part of the Eastern philosophy, you know. Uummata seer mukaa, seer baalaa, seer samii, seer lafaa, seer bishaan keessaa qabu. Story tokko sitti I don't know I should have included in the book. Gaaf tokko akka warfaasee hojii inni irraa dhufna roomsorraa meegga achi fuudhee fide gaafa Ameerikaas fidu deemu. Dubluqi barreessita jirti. Dubluqi fidee dubluqi barreesse akka tummeen hawaasa dhufne. Akka tummeen akka warfaaseeti. Akka warfaaseeti. Dhufne
hawaasa dhufne hawaasa maaliin beekta qurxummiin beekamti. Ajajeef kun maali naan jette ilmee kun maali jennaani qurxummii nyaannu jette. Qurxummii lagu. Namni horii qaba akkam qurxummii. Qurxummii lagu jette. Akkam lukkuu nyaata. Amma immoo qurxummii diddeedhe chikina ajajeef qurxummii lukkuu yaa kunillee nyaannu. Deegaan nyaata namni horii qaba. Boorani nyaata. You know there is a philosophy behind it. Eastern philosophy keessa boodarra dhugaa dubbisu Confucianism fi warri Ruumii fi kun warra barreessan keessatti Eastern philosophy Western philosophy irraa akkamitti adda ba'a. Eastern rabbiin environment akka nuu ta'u uume. Rabbiin osoo qurxummii akka nyaannu barbaade bishaan keessa kaa'ee nummoo somba silaa bishaan keessa ittiin argannu nuu kenna ture. Kanaafuu wanni qurxummii achi keessa kaa'eef laguu waan taateef akka nun tunneef lukkullee hin bararti. Sila kola nu kan nu kaba kasi nyaannu ka barbaanu taate. So this is part of Eastern philosophy. Kunundi jechuun we are not isolated nuti Oromoonni were part of Africa were part of the Eastern philosophy. Western philosophy no maal jedha. Rabbiin hogganu uume naannoo keenya jirullee muka akka nuu ta'utti. Eastern philosophy amala kenna akka naannoo keenyatti sirreessuu qabnedha. Western philosophy immoo maali? Naannoo keenya akka fedhii keenya sirreessuu qabnedha. Kun ammoo Oromoo keessa galeetee manguddoo wajjin argee jechuudha. I mean asiyyuu biyyuma dhiyaa keessattu nyaatanii bakka namatti basta. Warri isteekii nyaatu isteek neeshin jedhaman Jarmanoonni fa'aatii warri horii horsiisan warri dureeyyiin isteekii nyaatan. Deegaa fi qollee namoo chikinii nyaatti. Ani isteekii malee nyaadhu dureessee ganam Jarman fa'aatii foon horii akka malee nyaatan. Even as Ameerikaa keessatti. Chikinii populaari miti. Gariin waayinii dhuganii gariin biiraa dhugan. Tradishinii qaban. Jarmanii kootaati biiraa dhugda. Yoo ammoo karaa Mediteraaniyaan, Xaaliyaan, Poorchugaal, Ispeen tatammoo waayinii dhugda. Waan gosuniitu jira. Hawaasa qurxummii nyaatan jennaan dura kitaaba tokkoon dubbisnee Bexaanaa Hotteessoo jedhama nama Sidaamaati. Hawaasaan beektaa gaafa dhaabatte Haile Sillaaseetu dhaabe suniin dura magaalii guddoon Sidaamoo Yirgaalem ture. Akkasuma. Yirgaalem ammoo nama Oromootu dhaabe. Bulchaa ture. Baalchaa Saafoo. Gaaf isa aangoo irra dhiibanii magaal fidanii hawaasa godhan isa xiqqeessuuf. Akka gobba irra magaalii baay'ee gobeetaati. So gaaf sun amaarii waliyaame Yuusek Waraabessa. Hawaasa goojjooda saasaa migibu waasaa birra baakaafa jedhanii akkasitti waliyaame Sidaamaan laf dhabe jedhee kitaaba keessattuu barreesse. Kan waan durii bara iskuulii baradhu jechuun dubbisee na yaadachiifte. Qurxummii Booranii nyaatu. Atillee yeroo hedduu haasofta jechuun Itoophiyaan qurxummii nyaatti Somaaliin warra guyyaa roobitii fi jimaataa soomuutti qurxummii gurgurachuu dandeetteedhani. Even aadaan qurxummii nyaachuu Amaarallee biratti guddoo hin jiru. Ammaan soomaan baratan malee. Arsiin jechuun asmaroon kitaaba keessatti barreessa jira. Uummata zaayitiin laaqii jedhanii bishaan akkas daakusanii. Maqum gosaayyuu warra hojii hin qabne bishaan laaqaa. Qurxummii laqata. Arsii fi nyaati horii aananii kaan ammoo garbuu waaq biraa buutee deeman. Profeesar Mararaa waan jedhamee ta'e Profeesar Mararaa amma re'ee nyaatu. Inni immoo kooministii. Maal jedhaani ati kooministii miti amantii tanallee guddoo hin qabdu. Laguu maal gootaa jedhaan soorame kenna waa lagata. Karee lagatu jira, ka luku lagatu jira, ka qurxummii lagatu jira, qaama horii keessaa katiruu lagatu jira, ka kalee lagatu jira. So this is part of knowledge. You see, it's not just a joke. It's part of what makes us. Ada kan godhu kana jechuudha. Yaa waan heelziidhaan illee jechuun Oromoon horii qaba, aanan qaba, dada qaba. Oromoon itittuu qaba jechuun raafullee nyaatu, shaana nyaatu, raafuu didellee raafullee dida. Hirrafu beelatti itti jira ammoo kabaji isa gadillee hin buusu raafullee nyaatu. Anyways, waan kan hedduu haasa'u sila waanuma gaarii tokko amma gaafii hedduu bira waan qabnu waan taateef waa'ee kitaaba xiqqoo irraa dubbannuti. Hin gaabbuu mata duree kana irratti namillee si gaafata jira. Hin gaabbuu jechuun manallee si gaafadhu afaan Oromootiin waan hin gaafatamneef. Hin gaabbuun sheenaan qabu jechuudha gara loqoda bahaatti. Gara loqoda bahaatti gaafa fudhate sheenaan qabu. Seenaaf sheenaan garaagarummaadha. Sheenaa is regret. Seenaa is history. Sheenaan qabu. Sirba Adam Haruun keessa hin gartaa. No regrets jechuun waan hojjedhetti itti milkaa'eera. Waan hojjedhee itti milkaa'eera. Waan aarsaa itti baase itti milkaa'eera. Waan hin ta'a jedhee yaadee hojjedhee jira. Wanni natti hafte hin jiru jechuudha. Nothing left. Waan sila godhu qabu. Ani hin hambifanne. Rabbillee natti hin xiqqeessine jechuudha.
So ani araan siyaasa tun ijoollummaa na qabde. Ani nan bifanne jechuun wanni ta'e cuftin iyyuu sirrii jechuu yookaan ammoo wanni sidaaduu akka bira ta'e wayya jettee No, wanni ta'e hundi sirrii jechuu miti. Anillee natti nafne adda inni immoo bakki garaa kiyya illee nan qabne jechuudha. Ani siyaasa tana dabballee maaliin itti hin seenne. Direct illee miidhamee itti hin seenne. I chose, particularly filadheetti seene, filannoo kiyyaa itti seene. Ani beektaa yaada gurguddoo illee qabadheen seenne. It's very simple. Kitaaba keessaa kaa'ee yeroo sanii nama keenya beektaa waan jijjiirame baay'ee xiqqoo inni godhuun ulfaataadha. Yeroo sanii miliyoona 50 taatanii bakka dhadheetti riverside kanatti miliyoona 50 taatanii waggaa 50 maal gootanii. That was a psychological torture. I said, no, this has to change. Jijjiiruu qabna. Nam jijjiiramu qaba. Tuffatamuuni wanni hamtuun akka tuffatamuun jirtu beekta. Wanni hamtuun akka tuffatamuun jirtu. Kanaaf tuffatamuun maal fiddi of tuffachuu mataa keessi waqaranii hamtuu ta'e namni si himu booda ifii fuudhatu eegaltaa jechuudha. So if there is one thing I'm proud uummata kanarratti hojjedhee waan fide collapse of collective self-esteem. Keessattuu 2000 jalqaba late 90s irraa eegalee 2000 kana keessa biyya alaa biyya keessattis Oromoon bu'aan qabdu jaarmeen Oromoo waan godhu hoogganni Oromoo maaliin godhu kaja'u kana san jijjiirree Oromoon socho'ee hojii hojjechuu akka danda'u qorannoo guddoo barnoota guddoo waan kana keessa goone carraaqii guddaa goone aarsaa guddaa akka balle doongoras baay'ee hojjenne ultimately garuu doongora negative plus minus dabaltee outcome isaa hoggaa loltu it was positive. So sacrifice jiruuti yarra godhe wantoota birallee hoggaa walitti dabalte the outcome the final outcome in the final analysis it was positive. So waan narra ga'eef illee waa hundaafuu hin gabbu kajaru dhufu. Plus title ariifii bire nama hunda dubbisiise. It's a good marketing. Wasi gaafadha garuu kitaaba kan keessatti mata duree hin gaabbu jedhu gabayaaf illee ta'uu ni mala waan hojjedhe jechuun waan sila godhuu qabu hin qusanne namni fannee cufaa iyyuu godhee jira waan jettu illee ta'uu ni mala. Siyaasa qabsoo keessatti adeemsa gammagoot keessatti wanni itti gaabbitu hin jira wanni si gaabbisiisa jechuun ka kitaabaa dhiisi. Jiru. Jiru. Taateewwan gurguddootu ta'e siyaasa biyya. Nan maaliif duuba deebee ilaalee beektaa? Saffisa hir'isuu danda'a ture. Akkana deemuu danda'a ture. Ultimately duuba deebii itti hojjedhu duraan jette filannoo yeroo san qabuun arrara teessee ilaaluun qabdu. Gaaf san deebii ilaali fakkeenya gaafa si wajjin wajjin xiqqoo san keessa turre waan hojjechaa turre. Resourcii nuti nama eegalu nama 4 nama 5. So we had limited resources. Haalonni biyya saffisaan deemaa jiran within that limited resources limited information we have we did what we had to do. Amma duuba deebitee akka sanitti haala qabata haala san keessa osoo of keesse san filannoon san caalaa jiru waan baay'ee bareedu kaa'anii tumun goone. Way ni yaadatta kana yoo goone even news hojjechuudhaaf callifneetu odeeffannoon dhufee fi barreessineen goonu. How should we frame it? Jennee maraannaa turreemi. Here is the way we should frame it. So none. Waan asi gaafadham hin gaabbu waan jedhu kanaaf waan ta'e tokkollee Jawaar marartii hin qabu naasuu nama hin qabu gara jabeessa Jawaar bulguu bineensa akkasittuu warri bilisiginnaa illee ni godhani akkasittuu akka fudhatamu godhame kabiraa ammoo Jawaar akka namattu itti gaafatamummaa hin fudhadhu an qulqullichaa jechaa jira. Waan akkas jedhutu jira abiyyiitti dhiyoo kan gaafatanii jennaan gaafa du'e ammaan tanoo shakkii uumatuun qabu jannati deeman nama janna cubbuu tokkoleen hojjannee jedhee abiyyi dhiyoo kan dubbate namni gari waan sullee walitti akeekutti ni jira hin gaabbu jechuudha. Hin gaabbu fi mararfadhuun garagaraa bar. Hin gaabbu isa qocceenyi mina maarik. Qocceenyi min jechuun ilaalcha satam ijoolleen gara siite mala qocceenyi jechuuni inshee na'uu jechuudha. Fakkeenyaaf siyaasa dhiisee osoo hojii dhuunfarraa fookas godhe ijoollee tiyyaa maatii kiyyaa faayyoo tiyyaaf jireenya irra wayyaa godhuu danda'a ture. Garuu san dhiisee kanatti godhuudhaatti qalbii tiyyaaf jechuuf qalbii tiyyaaf it is satisfying. Kan jechuun fakkeenyaaf qabsoon hoogganaa ture. Qabsoon hoogganaa ture keessatti namni wareegamaa ture. Lubbuulee wareegaman sun garaa nyaatan na nyaatan. Gaafa beektaa namni waan hin beekne malee waan godhuu turan yeroo sanii yeroo sitti memma dura ijoollee halkan toorchar godha bilbileen dhageessisan turan
Dubbattee jirte. Wanni sun gara na nyaattu, wanni sun gara na nyaatti. Garuu taphatti hin jiru qabsoo jirra. Qabsoo jirra. I was a commander leading troops to the field. Commanderri loltoota fielditti geessu lubbuun tokko isaa kan madaa'u kan ajjeefamu gara isa nyaata. Ultimately garuu there is a mission. Missionii sun itti gaafatamaan hoogganaa tarsiimoo baasee hir'isee bu'aa guddisee itti deemuu danda'udha qaba jechuudha. It is cost benefit calculation. Sacrifice hin jira jenne amma nama tokkotti cold itti fakkaachuu danda'a. Gaafa hiriira guddichaa nam kum tokko akka lamaa luus goona inni lafa kenna. We actually sat down and calculated that because that's my training. I was a commander taking the soldiers to the field. Sirba dhaqanii morma dhokfatan. Mataa kiyya isaa taatu wannan hogganu dirree waraanaatti seensu jira. Dirree waraana san keessatti immoo hin doofta, hin booji'amta, hin duuta. Si garas nyaata akka duusun yes. Garas nyaata akka booji'amsu akka madaa'u sun yes. Ultimately garuu akeeka qabda. Mission sitti kennamee jira. Mission fudhattee deemuu qabdu jira. Itti gaafatamummaan hoogganaa gaaga'ama gahu hir'isa. Gaaga'ama hir'isuun dirqama dhabamsiisuu hin danda'amu. Kanaaf akka hoogganaatti it's tough job. It's a tough job. That tough job requires tough mentality. Kana kan hojjetamuu qabu jechuudha. Itti gaafatamaa dhuunfaatti namantaa. Yes. Waan ta'etti. Wanni tokko hin kaatee jechuun badee itti gaafatamaa fudhadhee fakkeenyaaf uummata Oromootiif sila akkas hin goone akkas godhuu qaba jettee dhiifama gaafatu. Mee tokkuma simi. Tokkuma. Amma fakkeenyaaf jechuun ani waan namni kakaasuu jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti argaa dubbadha. Ajjecha fakkeenyaaf ajjecha namoota kan warra jechuun sochii qeerrootii walitti qabatee miidhaan dhaqqabee gargaaruu dhaqqabuuf hin dandeenye namni gariiyyuu haala siyaasaan uumnee fi yeroo sanitti uumamu keessatti waa caaluun du'uu danda'e yookaan ammoo abukaatoon abbaan seeraa Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa faatii du'anii battee urgeessallee achiin duballee taatullee environmentii kan nuumatti uume itti gaafatamummaa qabaachuu qaban dursi qabaachuu qabna hagi tokkotti itti gaafatamummaa fudhannee dhiifama gaafachuu qabnaaf. Akkamiin uumne? An akkamitti san uume? An fakkeenyaaf sii fi Abiyyi jidduutti wal haasoftanii wal mari'attanii sila rakkoo furachuu dadhabuuni jidduu kanatti jechuun akka namni gama qabatee wanni kun dhadhalattuu fi haalii hin mijanne. Badiin wayyaanee angorra dhiisuu qabna turre. As long as wayyaanee angorra dhiisuu qabdanii ka jedhu jiraat gataa ba'u. Wayyaanee buusuu qabna turre. With reasonable cost wayyaanee buufne. Ce'umsi dhufe. Ce'umsi sun dhufuu dura pilaan waan goonee jira. Hoogganaa akkamiittitu ce'umsaaf ta'a. Yeroo ce'umsatti hojii maalii hojjetamuu qaba? We put down that. Ati karoora goota. Rabbiin immoo karoora mataasaa qaba. Warra gaafa ani namni kun hin ta'uu jedhuun waajjira kana dhufee inni naaftee callisii naan jechaa turetu ammoo garagalee mee fuuldura deebii ilaali. Gaafa nama kan kaalaa kan walitti qabnee convention jennee walitti qabne. Warra wayyaaneen kufuun deemtuu jee irraa hafee didetu hoggaa jarri jijjiiramtu nu dura biyya dhaqe. Biyya dhaqee hoo maal godhe? Murni garii mootummaa seenee murna biraatiin atakaaroo jaarmaa keessa asii ture san biyya galfatanii ittiin oofuu turan. Egaa namichi aangoo dhufe calculate godhe. Maybe okay. Karaa na itti yaade karaa na plan itti godhe kana miti. Okay, plan kun dhufe what's the best way to do? Mormii yoo itti fufe hoggan Oromoo ol beesaa kaaltee naan jedhan. Karuma naan jedhanii bar. Go back to what was said between April. Namni gari hoggana sakaaltelle siin jedha Jawaar Mohammad jalqaba mormee achiin duuba akka Abiyyi moo atu beekee jedhan ayyaallallattu tahee ka jedhan illee ni jira.